kun jechuudha. Mucayyoon ulfoof keessa baasisteeti isheen maallaqa keessaniin jechuudha. Inna mucayyoon dhukkuba jedha sobanii jechuudha. Kanaafuu Maqaa Yesuusii maaloo sister afaan hin badiin ishi afaan hin badiin kana haasa'uuni dhugaa waaqa jirata dhiisi ishi bagolfofte show bagolfofte mantare bagolfofte show bagolfofte birrilatte bitati mo birri gargarte takko warra gargare kana maayita maatti fennu dhugaa waaqayyo maal biloo kun godha maal godha Jamaila sammuun kee nagala boruu kiyya ani maaliin ta'a jedhiti ofii keetiif gaafadhu deebiiti boruu keetiif maal taata Drooni innan jedhe isiinoo dhukkuba cimaa dhukkubsatte lafaan kaatu dhame yoomitti kaate fayyite dhaabbatte paaspoortii miti akkasii miti Drooni maal godhan seete gaafa duraa Mubeetti bilisee jaartii wayii fiddee mana mubeetti soobdee jaartii sun gaggabette farankaa funaannatte tokko jedha. Ammas deengede mana duraa gubate jettee viidiyoo ijoollee biraa ollaa sana baabaa nurra jettu dhufee icittii sana baase jechuudha. Mubaarikuma biratti mubeen wanti si postateennaan jechuudha. Inni mijaa'oo fide baabaan nurra dhufanii fokkisiisan manni kan gubate kan ollaati. Wanti tokko gubate. Ila wanti tokko gubate baabaa nurraddin hin beektanii baabaa konsolaa jechuudha. Maal godhan intala si wajjin jirtu si leellisee maal wajjin deengedeen dhukkubsiisaatti hin jedhamne. Isii wajjin mana ijoollee ollaa wallahi viidiyoo sana mubeetti arganii viidiyoon viidiyoo mubeen viidiyoo hojjetee gadhiise. Achiin ala jarrii ammas ganni miidhamte ta'anii postatanii naan farankaa walitti qabamuu jedhu. Sobaan waan kanarra bahee naasa'an bakka dhugaa naasaara. Isinii galee ala jedhamu baabaan nurraddin asiin qabanii dhufanii ijoolleen manni duraa gubatee viidiyoon jiraa postatame dhufanii mana hubeetti haasa'ameennaan icittiin baanan hafe lama jedha sadaffaa ammoo dhukkubsatanii diraamaa hojjetanii subhaanallah namni garumaaf akkana ta'an jedhe. Sobiin mubaarak sabasabee birrii kan guree namni qaama Liibiyaa deemu qaban gaafa duraa ammoo Liibiyaa jedhamee isa sanayyuu shakkeera wallahi kennu ka'een dhiise. Tokkummaatti barree tokkummaan jedheen ittiin galini ragaa argitu malee jedhetti barreesseera. Dhufee haayimu jechuudha tokkummaan ragaan dhufe mul'atu malee maaliif jara haakimii wajjin walii galamee mucicha isa furdaa dhiyeenya wayii intina irratti maanni maqaan si mucaasii durba furdoo sana irratti mana jara habiibaa wayitti walitti qabamu hidhee ka'ee dhukkubsatee somboon koo dhoofu jedhee intineen naanii yaa ilaaha illallah namni garumaa fakkaata. Ishi bahara wayiin si gaafachuu waan dhaggeeffatu dhukkubni ijoollee maal beekta mucaa ijoollee musliimoo shamarran yaa rabaa of garaa an ilaa dhufee kan harka citee immoo intinaa biratti tokkummaa biratti anis gargaareera isa akkasii ijaan argitan akkaawuntii isaarra gargaarinaaniti. Farankaan keessanii rabbiin gaafata. Oi, farankaa keessanii rabbiin gaafata. Beelame kajjira maatii keenya keessan keessaa adaadhaan akka oi dhaggeeffadhu nama jala. Mana kimii kan ciisee ko mana kimii kana baasuu kan karaa deemu kan gargaara farankaa keessanis irraa gaafatamtu. Nu nyaachisinaa nyaatamaati ammallee bismillah. Giidoo keessanii nyaachisina yaajamaatti fayyadama farankaa keessan abbaan arge dhufee asirratti dhukkubsatee dheesoo beeka wanti nan kun ilaa ragaan qabu. Mana mustashfaallee gilla sabiitti illee geessanii ciibsanii farankaa inni koomishiidhaan walirkaa fudhataaranii niquu seetoo cafar buluu nama qallabuudhaa biyyaa hin baaneeti. Wallaahi borutu waa rakkatti ol baatee wanti jette. Lubbuu. Dubbii keessatti afaanitti sinkutu dhiifama naa godhi ta'e miira keessa amantaan kee nama abaari jedhaati musliima amantaan kee nama abaari jedhaa Muhammad Rasulullah musliima amantaan maaji maqaa rabbii kana waamtaati rabbiin maal beekta kana jedhu dubbattare waan keenya irratti kaayi mul'ata raga dhugaa rabbi waan ija keenya argine dubbata sin jedha duudi qaalitiin engeda Liibiyaa baay'ee nama nabaarin kun wallahi nama nabaarin kun Ijo mucaan kun tasgabbii qaba mana isaa keessatti waliin nyaatina ati
Ati maqaa rabbii tobeettate akkanan jedhu dhaggeeffadhu ijji kennaa argine. Maal kun dhattee gubbattee lafarra buute jechuudha. Mana meeqatti 200 tafe jedhu mana meeqatti mana hubeet akka jedhu bakka biraatti akka jedhu. Haram wallahi muharam fayyaa waaqayyoo sii kenne waaqayyoo sirraa fudhata waan ta'eef hundamaan akkana jedhin ishii fayyaa kadhattu ishii fayyaa ishiitiin haa kadhattu rabba akka hojii ishiitti haa kennuuf jechuu qabdu malee fayyaa rabbiitiin boontee ati namaan akkana jechuun qabdu waan akka hojii ishiitti haa kennuuf jechuu qabdu. Anis barwaan rabbi natti fidu hin beeku garuu. Taraa dubbadda ijoollee taraa dubbadda. Bismillah. Maani ragaan jira. Ishi bahara waraqata. Kamali. Ishi koy wayin si gaafadha. Ishi na gaafadhu. Koy. Mana Mubaarakitti jaartii wayii sobdee kuffistee gargaarsiste jette. Ati haadha sanaan gaafa akkas jettu jechuudha. Mucaan kun ilma kan kootiyyuu Liibiyaatu deemu qabeenyaa Mubaarak kan malee baate akkamitti bakka sobdaa. Fidamee qabamee deebi'eera mucaan kun jedhamee hizbiin galateeffameera. Dhiisuun biyya galuun dhiisuu si viidiyoo mul'ateera. Jedheera Mubaarak maaliif soba sobdaati maaliif maqaa rabbiitiin kakatta. Amma ajandaa nama biraa fiddanii asirratti maafu keessituu ijoolleen kuni haan dubbatamaa jiru ajandaa ganni jettan miti maqaa Mubaarak maqaa maalis adda baafadha sin jammar waanuma dubbachaa jirtanii. Komishiniin ni kennamaara isiniif kennamaara komishiniin. Komishiniin fudhatan warra akkasii bar warri amma laa fakkeenya waa'een gargaaraa la dhufe jalaan gargaarraa haa gargaaramtu jedhu maanni warra keessaa walii galee dhufe. Gabachu በውስጥ በኩል ተነጋግሮ ተግባብቶ መጥቶ እዚህ ጋር ነው አውቆ አከና ነገርጋሩ ባጋ አማርኛ ያቹመቴ ዴቢሲ አሳ ያንከኛ ኑቲ እንዴ ባጋ ሳኒ ማሪ እንዴ ባጋ እንዴ ጫራለም ንገርጋሩ እንጅሩ አልহামዱሊላህ ገሩ ማኒ ኢጃን ወላንተ ተተባዳ አልহামዱሊላህ እንዴ ዱጋ ወቅዝራተዲ ኢሳዩ መቃዋ ቃዋም ደሞሰኑ ማፊ ዋምዴ ማሪን ጀዴ ኢሶቢን ከበቃኑቲ ሂንዴሲን አጀንዳን ኬኛ አማ አጀንዳ ገኒቲ ዋንቲ ዝምብቴ ቡኬሲን በቃ ከሙባረክ ከዮቴ ያቹመት ቡኬስ ለቂቲ እንዴ የነገዱ ነው እችልስ ነግዳለች ቲክቶክ እንደዛ ይከፍላታል ዩቲዩብ እንኳን እየበላችሁ እንኳን አንቺ ምን አገባሽ አመዱኝ ለኔ ካልሽ maal sigalteeti anamma karaa mataa kiyya jechaadha dhaggeeffadha kanumaan kennineef ganni kanumaa hin gargaareetos gubbaadha arraba gadi bana dhugaa waaqaati dhaggeeffadha kan birrii tokkitti ganniidha hin kennin kan ishee hin gargaareedha kanas gubbaarraa afaan balu የሌላ ሰው ቪዲዮ አመታ ቤቴ ተቃጥሎ ነው ብላ ለጥፋ ብርልት እንተላ ማቃል ሰዩ አቲኮ ኦሮሚፉ ማከዩ ስረፈዱ አማርኛ ድንጨይ ቡኬስ ጀመር አደባበድ ዋንተ ዱበታ ማጅሩ አጀንዳ ነው መብራ ፍዴቱ በከገኒ ቡስተ ዱበታ ኦኬ አማርኛ መስማት ካቃተሽ እናቱ ቢሰማ አለ አማርኛ መስማት ኦሬዲ አንሰማም አማርኛ ይሄን አገኙ በቃ ነው ራገዲቡ ኢምቤቱ ታነን ዮቤት ያፋንከኛ ልታሳይ በቃ እንደኛ ማሪፍ አቹመት ደፈዱ እንዴ ይሻላችኋል አነ ከዛ ያሳዩ በገሩ እንደዲ በወላሂ በጣም ነው የሚገርመው ወላሂ ጀሪሜ ከፈል ተገረመሽ እንኳን በላ ወድ ቆንጤ ብቻ አከነማ ፋር ማሪፋ ቢው ማሪፋ ሰፍት ቱልቱላም Gameef ganni. waliin hojii keessa nyaachisu shi ganni nu kubsanne na nyaatti nu diba sorba fattete malakka nan kulberu go ayu miskina go in nu kubsanne chura manna nyaacha jirti ruga jirti sorba fattene ate sumora nyaata male Polokosiin nyaachaa turte barmicha yoo maal taatan polokosiin harka ishee irratti daradaramee daggafanii teechisaa turan miti maaloo nu diraama 300 gargaare. Dirooni lubbu ishi waan inni irra jira bilokeessin irra jira mana dhuunfaa qabu moo isaan mana keessatti itti soqqame ati lubbu nu himime. Manichi sun kan jalaati kan dhuunfaati beektaa manichi kan daldalaati beektaa kan daldalaati kan uummanni Oromootti naatame. amma ajandaati jedhii siyan birrii namni na nyaata jaalle kun na nyaata irraa naafuta
والله مرمى سامي كده راسي والله انت ati immoo ajenda kana biratti diroon illaa dufsiin jedhe jaalallee kee fuudhii badeeqiiti poolisitti maddu kuma dhibba jaabiyyaan nyaata dhugaa rabbi. isa immoo jaalallee kee Jamiila jaalallee kee illee too miliyoona tokko si nyaatellee miidiyaa irratti himachuu hin qabdu jaalatte dura wali jaalattaniiti yoo gara jaalalaatiin jaalatteetti kadhate garuu sin caalaan beeku warra mana kana keessa jiru hundi keessan nagaanii waaqayyo lafa jirtaniif iddoo jirtanitti siniif haa ta'u nageenyi da'oo waaqatii fi nageenyi da'oo waaqatii fi kennaa waaqaa akka ta'e garuu hundi keenyaa dagachuu hin qabnu yeroo kamiyyuu fuuldura keenyatti ilaaluu kan qabnu fayyaan kennaa rabbii akka ta'e garuu hundi keessanuu murteessaa deema. Haati abbaan keenya asin jiranii waaqayyo fayyaa nu kenninaan nuti xaarrannee kaanee rafnee hojjennee arabni takka ol takka gadi gizee nu yaamu kan jiraannu waaqayyoon fayyaa nu kennaan. Garuu namni kun immoo osoo hin dhukkubsatin dhukkubsadhayyuu jedhee hoo nyaate abaluu ammana hin gargaare jennee waqqasuu hin qabnu. Sababni isaas ofitti farriste malee nutti miti dhugaadhaan sobaa nyaati taanan. Deebi'ee immoo micoon kun hospitaala keessa jiraachuu namni dhaqee mirkaneeffatee jira. Kana hunda immoo bolokosii kana hunda isaan manatti kan uffanni isaan ittiin of ajjeesuudhaa fi kan hunda manatti of guuran immoo mana yaalaa isaan Gulukoosiin suni karreettiiti kan gaalaati. Gulukoosiin mana keessa guuteera. Kan namaati. sireen ishiin irra raftee koo jechuudha kan mana yaalati maal taatan maalookaa. Yaanna dhibeen polokosii ri'ee fi gaalli polokosii kana maaliin godhu duutti sakka'u moo gurratti sakka'u? Yaa isa kaane akkasitti fayyadamni tola. Gulukoosii tola fudhachuu dandeessa bar. Achi keessa OBN jira sigane. Dhageeffadhu. UN jira achi keessa kan toloo nama kennu. Gulukoosii tola. Suuraa bichaa fi suuraa bichaa lakkoofsa irratti. Qoy mee ni qoy gaaffiin qaba ammas gaaffiin qaba. An suuraa wajjiroo malee suuraa qophaa isaan qabu. Lubbuu nama gaaffii qaba jedhu gadi buusi dhugaa jechuun nama si qarqaaru malee waan hin jedhin. Jamiila. Jamiila. Maayita lallis. Saree ko azmoo biyya jira jaarsi kennatti iyyachaa jirtu. Inni moo? Kabiyya jiru nuti kan biyya arbaa malee kabiyya jiru fuunu murii nuti maraanne godhumaan keessa irratti rakkoon qabu. Diroonni kan ammoo sodaaddeera asiyyuu birri nyaatamedha iyyaa jira bor immoo birri ganni gargaaran jedheetu keessa oolchata dhiisa ani dhaman. Jamiila. Harreen olii cabsitu waa'ee dhirsa keetiin himatiin ammas tiimee yaadnu dhibee waan biraati. Dhalli namaa akkamitti polokosii manatti sakka hariyyee akkamitti polokosii hedduutti sakka baruu qabna meenu kana faa barra. Waa'ee gannii kana. Jamiila qoy bee ajandaa waa'ee polokosii kan amma. Itti bara geeffadhu. Ishi ati qoy gaaffiin sirraa qaba ookee waa'ee gannii qoy. Ati isin kun warra sanatti boosan maa fayyitiidha moo qoy dhukkubsattee dhuma jennaa ilaalan haa fayyitanii fayyiti malee ciisuu adamma Dhaggeeffadhu ganniin hin dhukkubne ishii mana kimii kan seente jechuudha kan dhuunfaa jechuudha maallaqa kaffalanii kan dhuunfaa seente sobdeetti ciistee maallaqa muka nyaaddu ishee maal kun immoo isaa dhuftu kana keessa wanta akkasii hin jiru. Manchi biyya seera qabu dhabarreessa seete meeti immoo ati immoo maal fiddee ufte isa kana caalu bakka itti gadi goote. Waaqayyo sitti haraaramu haa dhokko ishee. Mana masiifaa godhu waan gillitti jechuudha. Biyya ormaa keessa teessanii hana akka keessan abidda walitti naqan jiru. Warra dhiiraa kana iyyuu wayyala. Rabbi. Dhaggeeffadha sinichaa nama kan jedhame bara. Kana nama argitu jira bar nama argitu jira. Baga fayyite maa fayyitiidha kan dubbataa jirtan. Bilillee eessaati mana dhuunfaa tokkooti olgashaniiyyuu nama hin cibsanii. Kadhattu maaliif jireenya waliin kadhanne maaliif kadhattu garuu na dhibee na dhiisuu odoo hundi keenya akka jiru ishaan immoo dhugaan gargaarritu fayyite namni qeenyinnatis hin qabaree hogammee na guddisu qe'oo mataatti suuqes maa qarqarfadha kan gargaaras hin jette. Amma paaspoortii dhufeeraa fi firii viizaan birrii kuma dirhama kuma 10 baafataa jirti. Isa booda suuqii banataa jirti.
Ishoo haabanattu galata waaqayyoomaa Oromoo waliin ishoo haababattu. Meetiin qaba. Akkas abbaa kan gadi sinaare. Manni koo mana ililchaati mana waaddee mana koo keessatti nama dahee ililillee jettee ililchee kan maaliif ililchee qoyyaa nama dahee ma ana dahee sitammoo kan ilillee kuttee gadhiiftan isin qoyyaa mataan keessa dalagu isin ganni soba'ee birrii sobdee jechuun nyaatteerti naa shakle jedhani wallaahi lazim hiccitii si gabbaasan kijibdu paaspoortii ijoollee shamaranii bar dheengada tokkummaan dubbateera bar wallaahi tokkummaan wanta kan dubbatee tureyyuu maal jedhe beektaa waraqaa ragaa fidaa jedhe bar akka inni sobate wallaahi eenyuun beeka jechuudha ni galee. Sobdanii jechuun maxxanxarrii garaa keessaa hudduu keessaa waa gayyaa jennaan fiddanii har'a immoo ajandaa gootin jechuudha sobdanii kanneen gosaanii. Kun olaal inni kun pilaastorii irra jira dhageeffadha inni hudduu keessaa gabbee kun pilaastorii irra ni jira jechuudha inni diimaan kun inni kun immoo jilbi yoon dhukkub intala yookaan immoo gara hudduu keessaa gayyaa inni kanaa kun jechuudha maxxanxarrii garaa. Abbaan barbaada Paakistanii baangaanii hudduu ulfeessanii gabbaatanii birrii Oromoon gargaaratanii Oromummaan keessan haa badu. Tokkoon haadha gadi gabbeema booda birrii nu gaafadhu. Yoo du'aa keessa reeffa keessan galchuu malee nuti birrii amma booda hin kenneenu abbaa fedhe maan ta'in naa shaklak. Inni isin gastii koo keessa olkan ilililili maal isin ililchete qoyyaa maal waatu ana dahee moo obboleettii keessa deemte moo maaltu dahee naa ililchete ol baasin kan sinamaa keessatti isin safuun beektanu uummata ililleen dhalatte jechuudha. Ol baatee sanuu ililchiti bar akka nama gaarii maaltu sin ililchiise qoyyaa maa shanan wayii marqaa nyaata maaramoo shanantuu nyaata raggaxaarra jira nama narrasaa jira intalli kun sobdee birrii ijoollee irraa guuraa jirti ijoollee mana madaamiirraa waraqaa ragaa fidaa jenne bar paaspoortii ijoollee birrii Oromooti hojjechiifachuu sobdee jechuudha kunoo viidiyoo.